Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota keenya daawwattoota chaanaal YouTube Jamaal Abduu daawwattan akkam isiniin jedheen jira. Ani nagooma reesin fayyaa keessan akkami nageenyi keenya hunda bakka jirtanii isin bira haa ga'u. Mana jirtaniin bakka teessaniin teessoo arabaarra yoo jiraattan teessoo arabaa mana arabaatiin jirtan nageenyi keenya isin bira haa ga'u dhufee isin qaqqabaa. Qaqqaba akka qaqqabu sabdiin qabaa. Meega har'a waa'een dhufeetiin jira. Waa'een fidee dhufes asirrattiin barreeffadhee jira. Ilaalaadha. Warri dubbisuu beektan. Yaada keenya jecha yaadi kiyya yaada dhugaadha. Yaadan qabu yaada firii ta'e jecha firii ta'e keessaa guureetiin waraqaarra barreeffadhee isiniif dhiyeessa. Akka haala walalootiin yaadaan karaa artiitiin ta'eedhaan karaa chaanaliin karaa beektanii isiniif himeen jira. Mata dureen isaa mata duree inni itti qophaa'e mata duree siyaasaadhaaf qophaa'e. Siyaasa walloo bilisa baasuudha jechaadha. Hanga dandeenya niin baasaa miti isinin sobu. Anaa miti namoota baay'een ani hayyuu miti namni barate nama meeqa jira baasuu hin dandeenye garuu gahee kiyyan taphadhaadha. Akka dargaggeessa tokkootti akka saba walloo dargaggeessa takka ta'ee biqileetti sees kan kiyya jecha isa kiyya fidadhee gahee kiyya taphachuuf jechuudhaafi kanaaf chaanaaliin kun viidiyoon isaa akka agartan viidiyoo karaa viidiyoo takkittiidhaan namoota baay'ee karaa 30 ol viiyuu argateera. Viiyuu argadheen jira nan gammada. Egaa namoonni miliyoona 3 qaban miliyoona 6 qabanis isaan miliyoona 10 barbaadanii namni 30 argate immoo nama 100 barbaada. Viiyuu kana garuu ni ilaaltan malee subscribing gootan maaf akka godhuu dhabdan hin beeku. Subscribe yoo tuqxan harki keessan hin muramu, qubni keessan tun hin muramtu rakkoon qabu. Subscribe godha, share godha maatii keessaniif hiriyoota keessaniif garee qabdan irratti. Chaanaalli kun chaanaalii uummata saba wallootiif gurmaa'edha. Chaanaalii kana guddisaa yoo isin hin guddisne warri walloo abbaan feetan naan guddistan namni biraa dhufe naan guddisu. Haa iyyannuudha saba keenyaaf walloo keenya hamma yoomitti garbummaa jalatti nuti mootummaan Amaaraa hanga yoomitti nu cunqursaadha. Ani waa fudhuu hin danda'u dhugaadha garuu wal barsiisna beekumsa qabnu wal barsiisna. Seenaa qabnuun sheer waliif goona waliif qoodannaa. Kanaafuu laayikii keessan itti baay'isaa subscribe keessan guddisaa. Egaa chaanaaliin kun nama dhuunfaa tokkoof yookaan nama gareedhaaf osoo hin taane namoota baay'eedhaaf yookaan walloof qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoos gargaarsa akka nu godhu ni beekna garuu hin babal'anne hin gurguddanne erga baay'ate garuu chaanaaliin kun sadarkaa guddaarra akka hin gahu abdii qabaan ofitti namananillee har'a waa'een xiyyeeffannee jirru yookaan ajandaan nuti qabnu sagantaan keenya sagantaan duraa sagantaa Abiyyi irraa silaan buunu mataa isaa irraan buunu waa'ee Abiyyi kana waa'ee walloo kana jechuudha. Waa'ee walloo kana irrumaan buunu innillee jibbaa walloo irra qabu kana kanaan barreessee jira. Mee karaa amma karaa hambaxaa kana hambaxaa moo maal awwaannis jedhamu kana afaan Oromootiin awwaannisni kun biyya keenyallee walloollee jugugee jira nyaatee jira midhaan qullaa'ee jira. Sinii galuu qaba jecha Abiyyi uummata keenya keessumaa uummata walloo Oromoo jibbeeraa yoo jennu soba sinitti fakkaatina. Xayyaaraan dhufe karaa amma warra baabboo uummata karaa dasee kana karaa saniin xayyaaraan ruushee deebi'ee karaa amma kamisee hanga baatitti jiru tokkollee ruushuu dhiisiin mootummaan midhaan jalaa nyaatamillee sindee qamadii takka jecha qamadii itti laanneewu namni nu iyyatus hin jiru uummata keenyas namni gargaaru hin jiru. Nuti yoon gargaaranne eenyu gargaaraadha yoo nuti hin dubbatanne warri biyya ambaa jirru kun eenyu dubbatataadha. Amma warri ati biyya alaa jirtaa maaliif beekta waan warri jettan ni jirtu beekaan garuu Oromiyaa abbaan bilisoomsi uummata Oromoo warri
ummata callama san keessaa dukkana san keessaa doofummaa san keessaa baase ummata biyya Arabaa jiru biyya Awurooppaa jiru hayyi feesbuukiidhaan yuutuub waraanaan maa dadhaban jira onag waggaa 27 moo 30 booyyee nyaachuutti ture hanga ammaatti bilisummaan finne bosana keessa ture garuu warra feesbuukiin karaa teekinooloojiitiin dhufe yuutuubiin dhufe nama hin tuffatina karaa kana nama dhufe abbaan bilisummaa fide nutillee karaa biraa dhabne karaa kanaan dhufnee jirra waboos deeggaraa turre garuu waboo kan deeggaraa turre akka wallootti sun taane akka oromummaatti seesni wallo ummata mootummaa naannoo Amaaraa jala yoo bullees abdiin keenyas ummanni keenyas firri keenyas ummata Oromooti jennee murannee ummata Oromoo jala hiriirree waboos deeggaraa turre hanga dandeenyu feesisaa yoo taane lubbuu keenyallee wareeguudhaaf heera seennee turre abdii seennee turre garuu nuuf hin taane balaa baafanne hanga dandeenye qarshiidhaan ta'e humnaan ta'e gargaarree jirra ammallee karaan sun karaa waboo sun jijjirama hin finne karaa waboo sun jijjirama hin finne jijjirama abbaa fidaa jiru amma ummata mootummaa akkanatti feesbuukii fi yuutuubiidhaan jala daddeemanii beenzima itti harka fakkaftee ummata jalaa baqachiisu ummata jalaa imbii jechisiisu kana qofa abbaan abdii nurraa eeggamu malee dadhabne waboo gargaarreerra jecha waboo gargaarreer hanga dandeenyu sanitti onogeedhaan kana gargaarre sees garuu amma ummanni keenya ummata keenya kana akka ummata Oromootti barsiisuu qabnaadha beekumsa qabnu barumsa guddaa qabaa miti ani barumsa hin qabu siiniifan hima garuu isma qabnu kana wali haa qodannu wal haa ijaarru nuti wal haa ijaarru hayyuun dhufee nu ijaaruun jiru numti beekumsa qabnu wal haa ijaarru wal haa guddisnu wal hin tuffannuudha kanarratti xiyyeeffannaa goone dubartiin keenyas warri biyya Arabaa jirtanis biyya feetan jirtan ummanni Oromoo akka nu gargaaru yoo rakkina keessa jiraatillee nu gargaaru abdiin qabu ummata keenya qeerroo keenya ijaaruun dirqama keenya nuti ummata keenya kana ijaarree qeerroo keenya kana akka qeerroo Oromiyaa du'anii ajjeesanii biyya keenya biyya dhuunfaa mootummaa Amaaraa jalaa gochuun kun itoo qaba akkanaa yoo dabar dhaloota keenya ilmaan keenya kunillee ummanni keenya dhaloonni keenya kunillee karaa deebi'anii lammata hududduba deebi'anii karaa nuti dhufnu kana malee isaanillee rakkina guddaa keessa seenanii akkan baranne akkan daldalanne dinagdeedhaan akka hin guddanne akka keenya kana ni ta'u mee walloo keessaa nama dinagdeedhaan guddatee biizinasiidhaan guddatee yookaan barumsaa baratee eenyunni mee Finfinnee keessatti gahee guddaa taphachaa jiru saba isaatiif sees kunumti mootummaan nutiif jibbaa keenya qabu akka nu dadhabnu akka baranne nuuf gufuu ta'ee mootummaan kun yeroo hunda nu cafaqee hurruma keessatti baadiyaa keessatti jireenya keenya dadhabsiisuudhaan sagantaan isaa waraanni isaa kana dhufee mana manatti si waraanuu miti waraanaas jira garuu gaheen isaanii guddaan kana ummata walloo kana ijaarree akka sidaamaatti akka ummata walloo wanni dabuub kanatti naannoo ofii ummachuu ofiif of dhufu mirga ofiif murteeffachuu kanaan haa tirreeffannuudha tartiiba kana haa dhiyeeffannuudha ni ta'a hin ta'u miti ni ta'a waan hin taane hin jiru waan hin jaaramne hin jiru so baatiin qofa nama meeqa qabdi nama 1920 qabdi baatiin qofa zooniin kamiseedha aanaa torba moo akkana qabdi aanaan torba kun aanaan tokkollee yoo dhabe 20 ol ummata 20 ol qabu torbaanii fi 20 yoo libba ifne meeqa dhafu 200 ol dhufa 400 500 ummata 500 qabdi jecha zooniin kamisee walloon qofni kamiseen jecha zooniin ishii hanga warra baabboo yoo dhaqne hanga shawarobiitii yoo dhaqne imma gara miliyoonota